beekamtii karaa hin taaneen argataa jiran. Ebeluu beekamtii kanaan argate. Mee deemi ijoollee tana laali fooloon isaanii 1,100 ijoolleen tun maal dalagan fooloo godhan mee maaliif beekan? Mee maaliif beekan ijoollee tana mee barni kana ajaa'ibu. Ijoollee tana mee maaliif beekan? Jaaramne warra waan akkanaatiin famous ta'e hunda irra jaaramne ijoollee isaanii irratti daaraa godhuudha wanni nu baasu. Laayivii seennee waan ofii akka duraanii laayivii seennee asliif nama maraa wal taanee halkuu akaawuntii tokko damu goonee irra cuubu. Akaawuntii isaanii daaraa godhuudha malee wanni si baasu tokko hin jiru wal taanii jechuudha. Laayivii seennee duuba keenyaaf laayivii seennee duuba keenya namni ol seenu hundi akka riippoortu godhan irra goon liistiin hakanaa takka takkaan. Akkana qopheeffannee takka takkaan kaayyannee halkan kana manaa baluu gunnaa halkan kana irra gunna bakka deemanii. Mee ati gizee argite 200,000 qabatanii taa'an maal irratti uummanni kun gabbahee xiqqaa guddaan isaan fooloo godhe jettee yaaddaati. Mee maal dalaganiiti? Bara akkuma ati Abdallaan jaalattu akkuma ati Jaalibsaa jaalattu akkuma ati Dabbaal jaalattu akkuma ati Jinnii jaalattu haati miskiinaa sunis miskiina ofii san jaalatti jechuudha. Naagala jettee baaftee jechuudha. Haadha yatiimaatitu jira. Kan abbaan qabne tokkicha san bichaa qabdutu jira. Obboleetti akka xiyyaatitu jira kan tokkicha san obboleessa tokkicha san qabdu. Gaafa obboleessa kan kee tokkicha san gubbaa dhaabatanii dhagaa afaanii guuranii namoota olaasanii jedhan. Si maaltu sitti dhagahama tagastii jala teettee itti mudditti cabsi jettu rabbiin gudeeda kan kee irraa waan hin seenne haa baasu. Rabbiin gudeeda kan kee irraa noman seenne wayii sirraan haa baasu jechuudha. Keessattuu dubartoonni jechuudha. Obboleessa tokkicha san qabdutu jira. Tana abbaayyuu iyyaan hin argine obboleessa tokkicha san bichaa qabdu. Tan yookaan ilma abbaa manaa hin qabne ilma tokkicha san qabdutu jira narraa jijjiira jettee ka biyyaa baafte jechuudha. Siigalee kan isin jala teettaniitiin mataa keessa cafaqi mataa keessa dhayi akkas godhi maal godhi jettan jala teettanii afaan kamiiniin jedhaa bar keessattuu dubartoonni afaan kamiin onnee tamiin naasuun ni hafte yeroo durii dubartiin ililfattee malqabbaatee kan wallole addaan dhoggitee kan wal dhabe addaan dhoggite dubartiin akkas yeroo durii siinqeedhaan adda dhoggiti aadaan adda dhoggiti tan ammaa hoo irraa gadi baasi surree keessaa gadi harkisi cidhaan isaa jedhaa jirti jechuudha gastii gubbaa baate illaalla gad harkisi arsiin ka akkasii qabdin jenne gad harkisi harargeen ka akkasii qabdin jenne irraa gadi baasii gad harkisi meen ilaalla akkana keessa jirraa jechuudha yeroo kana keessa jirra warri giiftii kennuu danda'u gubbaa dhaabatee giiftii kennaa jira mee dhaabadhaa laala warroonni asiin dura nama wal cabsiisaa ture hundi isaanii geemii taphatanii $3,000 $4,000 fudhatanii galanii mana isaanii jiranii jechuudha. Mee namnummaan asirraa muka hudduu wal guuraa ture kan geemii beellamaa hin taphanne jira. Taphatee geemii beellamaa maal irratti geemii beellamaa taphsise diyaaspooraan dhaabateeti. Maal irra leenca jaha itti kennan. Orma kam cafaqeeti, orma kam tumeeti, orma kam wanna godhee daangaa kam lolee biyya kamiif lolee gubbaa dhaabataniitiin leencatti darbaa turan. Gubbaa dhaabatanii deeggaraa turan. Kana argataa jira kan lafaa dhufu maal isa rakkisaree maaltu isa daangeessa. Kakaleessa isa dura jiru kakaleessa nama ajjeesaa tureeyyuu, kakaleessa nama cafaqaa tureeyyuu, kakaleessa gaafa duraa sirna minilikiititu nu bukkoomse. Gaafa duraa sirna Tigireetitu nu bukkoomse. Argitanii kan nama kolaaseis, kan nama wanna jedheis hadda ofii deebisanii Oromoo wal kolaasaa jirti. Gaafa gabbasanii cidhaan dhiiraatitti taphatan. Gaafa gabbasanii hudduu dhiiraatitti ulee horii harreedhaan eegan itti guuran. Eessa jira? Obboleessi kun maa garaa isin hin nyaanne namni kun maa garaa isin hin nyaanne jedhaa barani. Kana dalagaa tokkummaanillee hin jirtu. Kana dalagaa ka asirratti haasa'u ka asirratti nu gollaallee timiti ol baanee dubbachuu. Gaafa nu asii ol baanee dubbanne garaa keessaan kabaloo jedhu jira. Jabaadhaa godhaa akkas godhaa maalii godhaa arusii ilmaan akkasii harargee ilmaan akkasii ilmaan caatii ilmaan jinnii ilmaan maalii kanatu jiraa jechuudha. Jaalfadiiroon bichaan dubbatee maal godha? Akkasuma Abu Rashiidaan bichaan dubbattee maal gooti? Wanni gootu tokko hin jiru. Rakkoon jiru guddaani naqarsa duubaan jirutu jira. Dhibee duubaan jirutu jira. Kan ijoollee tana gurmeessee gabbaasaa jiru. Viidiyoo wal jalaa sheer godhaarantu jira. Viidiyoo wal jalaa sheer godhaaran. Gaafa guddaan dhaabatee peejjii ofirratti sheer godhu. Meegama feesbuukii ilaal Jaalfadiiloo deemiti. Guddaa kanatu dhaabatee barkaanate silaa nama guddaa jettutu dhaabatee sheer godhu jira viidiyoo. Sirriidha harargeedha. Dachii garagalchan waan ofii ani dabariin bullee bara. Hojiirraan waan kun harargeedha. Atis harargeedha. Ka miidhame kun si dhukkubsa. Okay, welcome. Garuu sheeriin godhin. Ati ni obsita wallaalatu jira donqooroon jechuudha. Ka silkii kana banatee tiktokii bichaa banatanii dhagahee baratee jedhe. Kan dhayee hinillee kan jedhee hinillee santu duuba jira. Ati arsiidha si dhukkubse sheeriin godhin viidiyoo badaa. Si galee
Gaafati ani shi page kiyarra gaafa share godhe followerri kuma dhibbata qaba kuma 50 qaba 60 qaba gaafa share godhe 60 san qulqulluun bichaan follow nan goone jechuudha. Donqorobi wallaala hedduutu share follow na godhe jechuudha. Keessattuu dhimma gandaa. Nibar nami dhuunfa namaa gollolee waan barbaade wal godhuu danda'a. Dhimma gandaa. Abbaan barbaade fuula hidhatee maqaa arsiitii yoo dhufee harargeetume. Abbaan barbaade fuula hidhatee maqaa harargeetii yoo dhufee arsiitume. Arsii ta'uu isaa maaltu quba qaba beena hin. Eenyu quba qaba. Raajii kam isa kaaftee mattaawqaa kam qaba maqaa kam qaba. Sabboona harargee ta'e maqaa bannateedhaaf harargee guutuu bakka bu'uu danda'a. Abadan. Sabboona harargeeti maqaan maaliif beekta harargee ta'uu isaa beena hin. Falmata arsiiti maqaan maaliif beekta arsii ta'uu isaa. Eenyutu sababa bakka buufate arsii kamtu baalli itti kennee baalatti kennee gabbaasee jechuudha. Kana laaluu qabdan. Wallaahi dogongoraa asirraa warra asirraa sharrii kana dalagaa jiru an tokkicha isaa irra dhaabatu. Warroonni duubaan jirtan rabbiin summii tanaa fi madaa kana mana keessan haaseensisu kanuma rabbiin isinii kadhannanuuti. Rabbiin balaa kana mana kan kee haaseensisu. Zarii kan ta'e rabbiin Gammadina kan kanii immoo isinirraa gammadina kan ilmoo namaa akka raawwatu. sin arginuu miti. Kan duuba qabattee jabaa fi jabaadhu jettuun jechuudha. Keessaan itti bilbiltee akkas godhu jettee keessaan barreessitu duuba dhokattee jechuudha. Bofa afaa jalaa taate rabbiin summii hin taane qaamaaf qalbii tan ta'e irraan haa baasu. Qotattee hin gahin, horattee hin gahin. Ilmi etadha karatti hambifte kun rabbi ilmoo tan ta'e karatti haa hambisu. Kan ilmoo tan ta'e karatti ilmoo namaa karatti hambisuudhaaf kana dalagaa jirtu duuba dhaabattee jechuudha. Wallaahi wallaaltonni asirraa donqooronni asirraa hundisii ijoolleen asirraa argitu tunniin jaalfatiiloo nama keessaan itti dhiyaatu kan dhabde hin jirtu. Hundisii nama keessaan itti dhiyaatu qabdi. Hundisii nama keessaan baloo jedhuun qabdi. Keessaan jabaadhaa jedhuun qabdi. Ka gaafa deemtee harargeen tumamtu mana wayiitti fidanii viidiyoo itti sheer godhan qabdi. Ka gaafa arsiin tumamtu fidanii itti sheer godhanii jabaadhaa jedhanii qabdi. Hundisiidhaa nama duubaa qabdi jechuudha. Argite niitiin kan ta'e kan uffaana Ni haa qabalu. Akhiraa qofaan isin eegini addunyaa irratti rabbiin isinirraa haa qabalu. Addunyaa irratti summii jechuudha. Summii rabbi nu keessa kaa'e jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu hojii mataa keessanii. Akkam ta'e waan ofii biyya dasbaraa jiraatteef ati balaa jalaan nagaa hin baatu. Walaana inaan itti mana keessatti dhuguma rabbiititti warri dasbaraa irraa boo'ee jira. Maaliifii fi leenca darbitanii giiftii kennitanii ja'ameeti. Dasbaraa gujaan cufaa waliin nu qabaa jechuudha. Balaan xiqqaa fi guddaa hin qabdu biyya tana jiraatteef ati balaa jalaa hin baatu ilmootee rabbi sirraa jallisa. Dhukkuma hin jirreen rabbiin mana si hidha. Jazaan kee hara fadheen si deebi'aa jechuudha. Amma ilmaan keenya rabbiin nu waaqa ceelchu jennee ilmaan namaatitti urguunii fi urguuttumamu haati ilmoo sanii yoo dandeesse silaa if ajjeestii yookiin ammoo silaa ni beektaati dubbachuu hin dandeessu waa dhabaa haadhaa fi ilmoo gargar baasa. Dhiisaa warri humna qabdan hawaan kana keessa harka qabdan ijoollee tanallee onnee itti gootan rabbiin mataa fi miila keessan irratti haa maru bakka jirtanitti balaa biyya sanii qabdu isiniif haa kan waan biraa kan isin hin jirre balaa biyya sun qabditi isin jirtan sun qabdu rabbi isinii haa kan wanni irra hamaan isin beekadha. Dhugaa biyya tana keessa ilmoo teessarraa ajjeesuu jira. Biraaga dhuganii ijoolleen teessan isin dura deddeemtee boochanii hanqa qabri galtanii booyuutu jira. Beeka dalaal namni ilmoo dhale waa meeqa ofirraa eega. Overdoos isinirraa tahanii du'uu malaa takki immoo makiinaan dhoytee galgalaa ganama teessanii udaan jalaa dhiquu jira. Waa hedduudhaatu rabbii nurraa qaba. Rabbii keessaniif jecha ilmoo haati naa jiraadhu si guddifadhe oliis xaaree gadiis jettuun bahaa fi dhihatti bakka cufarraa ka dhufe haatiin tun fi abbaan kun waa ilmoo isaa akkasitti ilaaluu hin danda'u. Yoo kanatti nuti gaarii taane, yoo kanatti nuti wal ka gargaarru ta'e, yoo kana leenca ka walii darbinu ta'e, miskiina takka ka ollaa keetii akka jiruun dabartuuf maallaqa leencaa san warra keessanitti erge kannaaf jennu khayrii sii ta'a jechuudha. Dhugaa sadaqatul jaariyaa siif ta'a.
Khayrii sii tahaa jechuudha. Akka haati isii sanillee ilmoo isii biyyaan baafnu godhaa jechuudha. Baasummaa dhabuuti harka dhahiitee. Garuu isiis bochistee ilma isiitillee ibidda obaasuu intala isii ibidda obaasuurraa maganfannee nu dhiisaa isiniin ganna galatooma. Kanaati obboleeyyan kiyya waan ofii ta'uu hedduu galatoomii sinaaf haborashiidhaa hundi keessanuu hedduu galatoomaa rakkoon ture hedduu na dhukkubsite obboleeyyan kiyya tokkummaan humnaa tokkummaa keenyaan nu caalaa wal jaalala keenyaan nu caalaa obboleeyyan kiyya rabbi biyya teenya nagee nu haa godhu rabbi riskii baataniif akka isin baatanii olitti rabbi isin haa kennu obboleeyyan kiyya ijoolleen Harargeetiif ijoolleen Arsii kutaan biraatu hundi wanni kun arrarratti haa dhaabbatu tamnummaan akkanaa waan akkanaatiin ammaan booda akka nam tokko isin hin shawwanne waan akkanaatiin arraan booda akka nam tokko wal hin nyaanne tamni kun kalaas filimni kun arrarra haa dhaabbatu wal jaalachuudhaan wajji dalagachuudhaan wajjiniin guddachuu irratti fokas godhaa addunyaan waa hedduu keessa jirti obboleeyyan kiyya addunyaan biraa nu dhiiftee qottee isaa eessatti faranjii waltumtu nu agartu araba akkana waltumtu nu agartu amma namni baratee bayyanate inshaallah akkaataa jireenya keessanitti jijjiirtan akkaataa jireenya keessanitti bareeffatan akkaataa itti guddattan akkaataa yeroo gabaabaa keessa maallaqa harkattan sanammoo akkaataa investitti godhattan irratti wal gargaaraa fakkeenya walii ta'a malee wal tumuu irratti wal abaaruu irratti tokkummaa keenya diiguu irratti ammaan booda akka fakkeenya waliin hin taane asumaan isinii maddaa inshaallah sagaltuuf isinii galti kan hin galleef rabbi sammuu teessan isinii haa banu yoo wallaalummaaf ta'e yoo garuu munaafiqummaa haasidummaa hittiif yoo ta'e garuu rabbiin addunyaa fi akhiratti isinii galee dachiin isinii naa jettu namni obboleeyyan kiyya kana waliin fitu jiru yoo jiraattan galatoomaa hundi keessanuu nagayaan naa tura wanni akkana akka dhaabbatu abdiin qabaa nurraa dhaabaa yeroo gabaabaa keessatti obboleeyyan kiyyaa isinii wajji nyaatee wajji qoflee wajji dalagatee wajji gammadu rabbii wal nu agarsiisu tokkummaa keenya nu haa jabeessu wal kabajaa wal jaaladhaa bakka jirtanii tanumaatu furmaata malee namni tokko nama tokko gadi miti. Ati har'a Arsii qabdee akka feete yoo tumte isaanis boru achi akkasuma qabanii tuman namuu harka qaba. Ati har'a Baalee asii qabdee yoo tumte isaanis boru akkasuma wiin addunyaa kana rabbiin ilma nama hundaafu harka lamaa fi sammuu fi waan hunda kanneen garuu waan gaarii ittiin dalagadhaa waan gaarii ittiin yaadaa. Keessattuu manni Harargeetiif manni Arsii obboleeyyan kiyya Oromummaa qofaami amantiillee qabna al-muslimu aful muslim ilmi islaamaa tokko obboleessa isaa islaamaa abbaa fadhe bakka fadhe haa ta'u obboleessa keeti ka jasadan waahid akka qaama tokkooti galee amantii jira dhiiga oromummaa jira waan meeqaa jira guyyaa hidaatiin obboleeyyan kiyyaa qaanyi itti qaanfatta waan tana viidiyoo tana amata lamaa sadi booda yoo fi keeti agarte wallaahi itti qaanfatta dachii bakka seentuu hin dabta micaan kun bar nama gaafa ilma oromoo gaafa san akkas godhee siin jaan obboleessa ittiin qaanfatta wanni akkanaa naman boonsitu waan nama saalfachiisu ittiin saalfatta waan ta'eef hatattamaan ammatti akka dhiiftanii waan kana jalaa baatan isinii galee hundi keessanuu warri ammoo dura deemtanii waan akkanaa walitti jirtanis isinii gahee itti nyaadhame khalaas filimni kun itti nyaadhame waan biraa fidaa sarpiraayiz wal godhuufaa fidaame mee sarpiraayiz wal godhuu fidaa har'a ijoollee waan biraa waan ajaa'ibaa fiduu ni dandeessanii waan biraa fidaa nagaan nu turaa hundi keessanuu hedduun isin jaaladhaa yeroo gaarii qabaan dhaabbaleen kiyya wallaahi hedduun aaree ture mataan dhukkubuu ture amma waa xiqqoo wayyaa irraa baase yeroo gaarii waan ofiitii aboroshiidhaa sinaaf fi warri as dalagatan. Faadiloo seera haaree abbahee kan agartee keessaafuu isin ijoolleen biyya arabaa jirtan akka gaariitti ifirraa hubachuu qabdanii jira. Badiin isin ala gootan biyyatti isin gaafatan. Kana barbaanna nuti amma jaanii miti yoo. Jira waan kanatti ragaasanii jiranii ni agartan nuti yoo shamarran direedhaadhaa arrabsite san. Of course. Seera irratti oolchanii jiru. Ani amma ndiisu gaafa namni san biyya seene miidiyaa irratti bakka hunda irratti ijoolleen akka viidiyoo footoo isaanii maqaa isaaniitiif ganda isaaniitiif wajjin akka liistii teelegiraama irra naa erganii godhaan ijoollee biyya arabaa hunda. Jalsaadiloo alattiyyuu iskwaata asirra taa'ee waa'ee biyya teenyaa saba nama wal dhoysiif saba wal ficcisiif seeratti baafatanii jiran. Adilooti dhaban uma qabaan laambiin warra keessan sii qaban yoo ati hin dhufu. Akkanatti murtaawee jira. Biyya biraa hadheetan hin qabdanii kabiyyaalaa jirtan martinuu waan kana quba qabaadha. Itti gaafatamtan, itti qabamtan, itti isin hidhamtan. Akkasii yeroo gaarii hundi keessanuu. Galatoomaa isin jechuun waan
follow dha bara mallak rakko follow di bernamni mati ufiti fu dipata jiru jiru usuma walta e namni follow feetanuu isinii guddisaa na qotta. dhageeffadhu jaalfatiilo warri asirraa kun wal ta'ee nama shantamaa takka namni yaada qabu walitti dabalamee gizee takka jechuudha bakkuma isaa waan badaa